Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo bakka garaagaraa jiraattanii sagalee kana kan dhageessan, viidiyoo kana kan ilaaltan akkam jirtu? Nageenya Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma yaadattan yeroo darbee barumsa keenya Hafuurummaa Ortodoksawaa jedhu kutaa tokkoffaasaa ilaallee turre. Har'a immoo kutaa itti aanu akka Waaqayyo nu eeyyametti ni ilaalla. Gooftaan keenya Waaqayyo nu gidduutti argamee akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Har'a kan ilaallu akka eeyyama Waaqayyootti bu'uura Hafuurummaa Ortodoksawaa kan jedhu ilaalla. Hafuurummaa Ortodoksawaadhaaf bu'uurri maali? Namni tokko jireenya Hafuurummaa Ortodoksawaa jiraachuudhaaf akkamitti eegaluu qaba? Kiristaanummaa akkamitti eegaluu danda'a? Bu'uura maalirratti ijaarama kan jedhu wajjin ilaallaa. Waaqayyo nu gidduutti argamee akka nu barsiifatu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa manni kiristaanaa keenya dhalli namaa deemsa Waaqayyoon fakkaachuuf taasisu keessatti ulaagaaleewwan guutuu qabu keessaa tokko jettee kan barsiistu iccitiiwwan utubaa amantaa 5. Namni tokko jireenya hafuurummaa nan jiraadhaa, Waaqayyo wajjin nan jiraadhaa, Waaqayyo nan fakkaadhaa, akka seeraa fi ajaja Waaqayyoo tan deema namni jedhu tokko dursee akka ulaagaatti guutuu kan qabu jettee kan barsiistu manni kiristaanaa maal inni yoo jenne iccitii utubaa amantaa 5 kan jedhu jechuudha. Barumsa iccitii kana keessatti Waaqayyo inni nuti isa fakkaachuuf jennu kun, inni nuti isaan tokko ta'uuf qabsurru kun eenyudha? Akkamittiin isa waliin hariiroo hundeessuu fi isa wajjin jiraachuu dandeenya kan jedhu barana jechuudha. Barumsa iccitii utubaa amantaa 5 kana keessatti. Barumsi kun egaa mana kiristaanaa keessatti keessattuu waldaalee dilbataa keessatti bal'inaan ni kennama. Garuu barumsa kanaaf akka nu ta'utti yaadota Hafuurummaa Ortodoksaa waliin deeman barumsa kana keessaa fudhanna jechuudha. Egaa barumsonni kun maaliif iccitii jedhaman? Yeroo darbee kutaa darbee keessatti gaafa kaasnu barumsi hafuurummaa, jireenyi hafuurummaa kuni wanta mul'atuun kennaa mul'anne nu kennaa jennee turre. Wanta mul'atuun kennaa mul'anne nu kenna jennee turre. Akkasuma iccitiiwwan utubaa amantaa 5 kun maaliif iccitii jedhamanii jennee gaafa kaasnu dhalli namaa sammuu isaatiin qoratee, yaadee, qo'atee kan bira gahu miti. Barumsonni nuti, yaadonni nuti, ilaalchonni nuti iccitii utubaa amantaa barumsa kana keessatti barannu kuni dhalli namaa yaada isaatiin kan bira gahu miti. Yoo Waaqayyo ibsa malee kan bira gahu miti. Kun immoo iccitii isaan jechisiisa jechuudha. Akkasuma akkuma duratti kaase iccitiiwwan kanneeniin wanta mul'atuun waan ijaan arginuun kennaa ijaan hin mul'anne, kennaa harkaan hin qaqqabamne. Kennaa ijaan agarru, gocha ijaan agarruun garuu kennaa ijaan hin agarre arganne jechuudha. Kanaafuu iccitii jennee waamna. Egaa jireenya guyyuu keenya keessatti akkuma beektan nuti waan dhokfannu qabna yookaan immoo namoota muraasatti qofa waan himuu barbaannu qabna. Isa sana iccitii jennee waamna. Namoota eeyyamameef qofaaf wanti beekamu, wanti ibsamu tokko iccitii jedhamee waamama jechuudha. Akkasuma iccitiiwwan kunneen yookiin barumsonni kunneen laphee isaanii qulqulleessanii amanuudhaan, laphee isaanii qulqulluu taasifatanii, yaada foonii irraa gargar bahanii, gadi of qabanii, warra fudhataniif malee warra hin amanneef dhokatoodha iccitiiwwan kunneen. Barumsonni nuti iccitiiwwan kanneen keessatti baran akka bu'uura hafuurummaa tokkotti laphee keenya gadi of qabnee, ilaalcha sirrii sammuu keenya banannee qabaannee yoo dhufne malee isaan hubachuu hin dandeenyu. Kanaafuu iccitiidha jechuudha. Warra amananiif malee warra hin amanneef wanti ifa hin taane kun iccitii jedhamee waamama jechuudha. Kanaaf maaliif iccitii jennee manni kiristaanaa waan dhoksituufi miti.
Fakkeenya fooniif dhiiga Waaqayyoo manni kiristaanaa golgituu keessatti kan isheen kennitu. Fakkeenya keessattuu yeroo sirna qulqulleessaa golgaa keessa sirnoonni baay'ee kan gaggeeffamu. Inni sun maaliif namni akka nagarreef miti. Isa jechuu miti iccitii gaafa jennu dhoksuu jechuu miti. Garuu namoonni laphee isaanii qulqulleeffatanii yaada isaanii sirreeffatanii yoo dhufan malee waan sana hubachuu waan hin dandeenyeef iccitii jedhama jechuudha wanti kun. Barumsonni kunneen iccitii jedhamanii waamamuu jechuudha. Dhokatoo ta'anii kan hin dubbatamne ta'anii yookaan immoo manni kiristaanaa namoonni akka hin hubanneef kan dhoksitu ta'ee otoo hin ta'in yaada namootaatiin kan bira hin gahamne waan ta'eef iccitii jedhamanii waamamuu jechuudha. Akkasumas immoo iccitii utubaa amantaa 5 gaafa jennu kana utubaa jechi jedhamu jira. Utubaa egaa hundi keessanuu ni beektanii manneen baadiyyaa keessatti ijaaraman manneen aadaa ta'uu danda'anii manneen magaalaa keessatti ijaaraman immoo warreen karaa ammayyummaatiin ijaaramanis ta'uu danda'anii utubaa hin qaban. Garagar haa ta'u malee haalli itti ijaaramu. Utubaan manni tokko akka hin jigne miti kan qabu. Akka hin jigneef, akka hin jal'anneef, akka hin kufneef utubee qaba. Namnis immoo dhala namaa ta'ee dhalatee iccitiiwwan utubaa amantaa 5 kana yoo barate hin kufu. Tokkoffaa Waaqayyo irraa adda bahee hin kufu. Lammaffaa yoo kiristaana ta'e immoo Waaqayyo wajjin hin jiraata. Ganiinsi shakkummaan laphee isaa hin argatu jechuudha. Utubeetu isa qaba. Isa dhaabaa jechuudha. Garanatti akka hin jal'anne, garasitti akka hin jal'anne. Akka hin kufneef isa dhaaba jechuudha. Kanaafuu utubaa jennee waamna barumsa kanneen. Iccitii utubaa jennee waamna jechuudha. Barumsonni kunneen lakkoofsaan 5. Akkuma duratti mata duree irratti kaasne jireenya afuurummaa keenyaaf bu'uura kan nuuf ta'an barumsonni kun lakkoofsaan 5dha manni kiristaanaa kan nuuf keessa jechuudha. Inni tokkoffaan iccitii sadummaa akkuma beektan jechuudha. Inni lammaffaan iccitii foonummaa yookiin iccitii nama ta'uu. Inni sadaffaan iccitii cuuphaa. Inni afuraffaan iccitii qurbaanaa. Inni dhumaa immoo iccitii ka'umsaa yookiin du'aa ka'umsaa jennee kan waamnu. Iccitiiwwan kanneen akkaataa raawwii isaaniitiin bakka 3tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kutaan tokkoffaan warra amannee fudhannu. Iccitiiwwan kanneen 5 kana keessa amannee qofa kan fudhannu jiru. Amanuu qofa. Gaheen keenya amanuu kan ta'e. Fakkeenyaaf iccitii sadummaa fi iccitii foonummaa. Barumsa iccitii sadummaatiin iccitii foonummaatiin argannu amanneetu fudhanna. Laphee keenya banannee amannee fudhanna. Amanuu kanaafuu iccitiiwwan amanuudha jirru kun. Kutaa itti aanutti immoo inni lammaffaan iccitiiwwan raawwannu jiru. Amanuus raawwis amanuus kan of keessaa qaban. Fakkeenyaaf iccitii cuuphaa fi iccitii qurbaanaa. Hirmaannaa qaama keenya kan barbaadan jirru kun immoo. Kanaafuu iccitiiwwan raawwataman jechuudha. Cuuphaadhaan ni cuuphamna. Harka lubaatti mana kiristaanaa deemnee daa'imman keenya ni cuupsifanna. Guyyaa 40 guyyaa 80 isaaniitti dhiira yoo ta'an guyyaa 40 isaaniitti dhalatanii jechuudha. Dubartii yoo taate immoo dhalattee guyyaa 80tti ni cuupsifanna. Qaama waan raawwatamu qaba jechuudha iccitiin kun. Qurbaan illee akkasi. Boodanii ilaalla. Fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuu miti qurbaana kan jennu. Kanaafuu waan raawwatamu qaba jechuudha. Iccitiiwwan kun lamaan immoo iccitiiwwan raawwannu jechuudha. Eenyu feenya? Iccitiin cuuphaa fi iccitiin qurbaanaa. Inni dhumaa immoo iccitii abdatamudha. Barumsa abdatamu. Kun du'aa ka'umsi. Du'aa ka'umsa in abdanna. Ammaaf qaama keenya waan raawwannu qabna. Amanneetu abdachaa jiran. Kanaafuu iccitiin dhumaa kun du'aa ka'umsa. Kan jedhamu kun iccitii abdatamudha jechuudha. Barumsa abdatamudha. Kanaaf lakkoofsaan jarri kun 5 kun kan amma tarreessine jechuudha. Iccitii sadummaa, iccitii foonummaa yookiin iccitii nama ta'uu, iccitii cuuphaa, iccitii qurbaanaa fi iccitii ka'umsaa jennee 5 isaanii akkaataa kanaan waamna jechuudha. Waaqayyo yoo nu eeyyame iccitiiwwan kanneen tokko tokkoon maaliif barannaa kan jedhu wajjin walitti qabnee haa ilaallu. Iccitiin tokkoffaan iccitii sadummaati jechuudha. Mistira Sillaasee jennee afaan Gi'iziitiin isa kaasnu. Barumsa sadummaa kana keessatti wanti nuti barannu eenyummaa Waaqayyoo baranna. Kutaa darbe keessatti jireenya afuurummaa yookiin afuurummaa ortodoksawaan Waaqayyoon fakkaachuudha jennee turre miti. Waaqayyo sun eenyudha? Namni waan hin beekne akkamitti fakkaachuu danda'a? Waan eenyu akka ta'e erga nu hubanne akkam godhee fakkaata?
Fakkaattiin isaa maalidha? Waan jedhu san yoo beekuu baanne akkam goonee fakkaanna? Akkam goonee fakkaanna? Kanaafuu iccitii sadummaa kana keessatti kan nuti barannu eenyummaa waaqa nuti fakkaachuuf deemnu sanaa baranne jechuudha. Waaqayyoo inni nuti isa wajjin jiraachuuf jennu, inni nuti isa amannee guyyaa guyyaatti isa wajjin inni deebi'e, isa wajjin hin jiraadha kan jennu kun eenyummaan isa akkamii waan jedhu amma inni nu ibse baranne jechuudha iccitii kana keessatti. Egaa sadummaa kan jedhu kun jechi bakka nuu bu'ee Sillaasee isa jedhu sana jechuuf jechuudha sadummaa kan jennu. Sillaasee kan jennu jechuudha. Afaan Gi'iziitiin Sillaasee kan jennu sana afaan Oromootti gaafa finnu sadummaa jennee fudhanne jechuudha. Maqaan kun maqaa Waaqayyoon ittiin waamnu keessaa maqoota Waaqayyoof dubbannu keessaa maqaa tokko miti Sillaasee sadummaa kan jennu kun jechuudha. Kanaaf iccitii sadummaa gaafa jennu waa'ee Waaqayyoo baranna jechuudha. Kitaabni qulqulluun Waaqayyo inni addunyaa mul'atuu fi mul'anne uume kun addunyaa nuti ijaan agarru, uumamtoota nuti naannoo keenyatti ilaallu, warra immoo bira hin geenye qorannee hunda kana iyyuu kan uume kun tokkummaa fi sadummaadhaan akka jiraatu nutti hima kitaabni qulqulluun. Egaa waaqni nuti fakkaachuuf jennu kun uumaan keenya kun Waaqayyo kun tokkummaa fi sadummaadhaan jiraataa jedhee kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Kana jechuun waaqni nuti waaqessinu inni nuti isa fakkaachuuf jennu kun tokko yoo ta'e iyyuu sadummaa qabaa jechuu keenya. Sadummaa qaba jechuu keenya. Asirratti garuu wanti nu dogoggoruu hin qabne Waaqayyo tokkicha inni samiif lafa diriirse. Inni uumamtoota mul'atu fi mul'anne uume. Waa hunda kana kan raawwate addunyaa kana kan sirreesse boodas kan dabarsu tokkicha kana dogoggoruu hin qabnu yeroo kamuu. Garuu immoo tokko jechuun kun maal jechuudha? Tokkummaa sadummaa qabu jechuudha. Manni kiristaanaa akkaataa kanaan nu barsiiste jechuudha. Kanaaf namni jireenya afuurummaa jiraatu, afuurummaa ortodoksawaa jireenya isa sirrii ta'e nan jiraadha namni jedhu waaqa isaa jabeessee beekuu qaba jechuudha. Adda baafatee beekuu qaba. Maaliif? Yeroo darbes kaasuuf yaaliin jira. Namoonni jireenya afuurummaadha jedhanii barteewwan garaagaraa, shaakalawwan garaagaraa keessa jiru hin beektu. Eenyu akka fakkaatan hin beekani. Seexanaa fakkaatanii, waaqaa fakkaatanii, afuura biraa fakkaatanii waan beekan hin qaban. Itti yaadanis warri godhan akkuma jiranitti ta'e jechuudha. Namni garuu jireenya afuurummaa nan jiraadha isa sirrii, isa ortodoksawaa ta'e nan jiraadha jedhu garuu waaqni inni wajjin jiraatu sun eenyu akka ta'e adda baafatee beekuu qaba. Kana isinitti himaa jirra jechuudha. Waaqni sun tokkummaa fi sadummaadhaan kan jiraatudha jechuudha. Egaa addunyaa irratti namoonni eenyummaa waaqa waaqeffatanii dogoggoruu irraa kan ka'e amantaa sirrii irraa kaataniiru. Waaqni sun eenyu? Addunyaa kana kan uume eenyu kan jedhu irratti yaada mataa isaanii kennuudhaan amantaa sirrii irraa maqaniiru jechuudha. Fagaataniiru jechuudha. Namoonni baay'een immoo hanga ganuutti Waaqayyo hin jiru hanga jechuutti ga'anii jechuudha. Kuni maalirraa madde? Waaqni sun eenyu akka ta'e baruu dadhabuurraa kan ka'e. Akkuma duratti kaasne immoo laphee amanu qabaachuu dadhabuurraa kan ka'e daandii dhugaarraa kaataniiru jechuudha. Waa'ee Waaqayyoo addunyaa irratti barumsa hedduutu jira akkuma beektan jechuudha. Waa'ee uumaa barumsa hedduutu jira. Uumaan tokko ta'us akkuma dura kaasne uumaan tokko ta'us dhalli namaa garuu ilaalcha adda addaatiin yaada adda addaatiin waaqni baay'een akka waan jiru fakkeesseera. Amantaa hedduutu jira addunyaa kanarra. Kanaaf kun immoo maalirraa madde gaafa jennu waan isaanitti fakkaate yaaduu fi barsiisuudhaan ofii isaanii fi namoota biroo dogoggorsanii jechuudha namoonni baay'een. Namni afuurummaan egaa kanarraa of eeguu qaba. Waaqni sun eenyudha inni sirriin kan jedhu sun beekuu qaba jechuudha. Isa immoo eessaa dhagaa? Mana kiristaanarraa dhagaa. Mana kiristaanaa ortodoksiirraa dhagaa jechuudha. Waaqni sun eenyudha kan jedhu. Kanaaf eenyummaa Waaqayyoo kan nu hubachiisu iccitiin kun iccitii sadummaa kan jennu kun jechuudha. Waaqayyo yaada dhala namaatiin miti kan beekamu. Namni afuuraan kanarraa of eeguu qaba. Waaqni yaada keenya miti kan beekamu. Maaliin beekama? Mul'achuu isaatiin beekama. Mul'achuu isaatiin
of ibsuu isaatiin, of agarsiisuu isaatiin beekama Waaqayyo. Akka ilaalcha keenyatti miti. Qorannoo keenya miti Waaqayyo kan bira gahamu. Mul'achuu isaatiin beekama. Akkamitti mul'ate Waaqayyo? Karaalee hedduun jiru Waaqayyo karaa itti mul'ate. Seenaa keessattis, kitaabolee keessattis agarreera. Keessattuu immoo inni guddaan Waaqayyo uumamaan of mul'iseera. Tokkummaasaa, sadummaasaa uumamaan agarsiiseera Waaqayyo. Hariiroo inni dhala namaa wajjin seenaa keessatti qabaate Waaqayyo eenyu akka ta'e barreera. Walii gadi fiiguun nu barbaachisu jechuudha. Nu akka nama afuuraa tokkotti Waaqayyo kun eenyu akka ta'e abboota keenyarraa, uumama irraa, kitaaba qulqulluurraa raga ba'iinsa abboonni keenya kan bara keenya jiraatanis, kan bara darbee jiraatanis nutti himanirraa eenyu akka ta'e barreera. Kanaaf nuyi akka nama afuuraa ta'uuf deemu tokkotti wanta abboonni nutti himan, wanta waa'ee Waaqayyo uumama irraa baran, wanta waa'ee Waaqayyo kitaaba irraa baranne kana jabeessinee qabachuutu nurraa eegamaa jechuudha. Waaqayyo eenyummaan isaa eenyu kan jedhu miti amma kan kaasne iccitii sadummaa kana keessatti. Waaqni kun akkamitti jiraata gaafa jennu, kitaabni qulqulluun maal nuun jedhe, abboonni maal nuun jedhan gaafa jennu, Waaqayyo uumaan keenya sadummaa qabaa. Sadummaan isaa maaliini? Wantoota afran tokko ni kaasne jechuudha. Inni tokko sadummaa qaamaati. Waaqayyo sadummaa qaamaa qaba. Kana jechuun qaama sadii kan jennu jechuudha. Maqaadhaan sadii Waaqayyo. Hojiidhaan yookiin gochaan hiika isaa boodan ilaalla. Akkasumallee ta'umsaan Waaqayyo sadummaa qaba jechuudha. Kana jechuun qaama sadii, maqaa sadii, hojii sadii fi ta'umsa sadiitu jira jechuudha. Waaqni nuti fakkaachuuf jennu kun akkan eenyummaan isaa muraasa jechuudha kan yeroo ilaallu. Sadummaan kun garuu sadummaa addaati. Lakkoofsa sadii isa herreega keessatti beeknu miti. Sadummaa addaati. Abbaa Hiriyaaqoos jedhamti sirna qiddaasee giiftii keenya durboo Maariyaam irratti akka Abrahaam, akka Yisaaq, akka Yaaqoob sadii kan jennu miti jedhamti. Akka lakkoofsa sadii jennee waamnu miti Sillaasee yookiin sadummaa Waaqayyo. Sadummaa addaati. Qulqulleettii Sillaasee jennee kan waamnus kanaaf ibsa. Sadummaa adda taate jechuu keenya. Sadummaa tokkummaa qabdu gaafa jennu qulqulleettii Sillaasee jennee waamna. Qulqulluu Sillaasee hin jennu miti mana kiristaanaa keessatti yeroo waamnu. Qiddisti Sillaasee jennee waamna. Maaliif sadummaa addaa jennee ibsina waan ta'eef jechuudha. Sadummaa addaa qaba. Egaa amma immoo maal ilaalla? Sadummaawwan Waaqayyo qabu keessaa inni tokkoffaan sadummaa maqaati. Sadummaa maqaati. Egaa barumsa kana gaafa barannu sammuutti qabachuu kan qabnu kaayyoon jireenya afurummaa keenya Waaqayyo fakkaachuu erga ta'e Waaqayyo isa fakkaachuuf jennu sana beekuu qabna. Bu'uura jechuudha kun. Eenyu fakkaanna kan jedhu sana. Kanaaf tokkoffaa Waaqayyo sadummaa maqaa qaba. Maqaadhaan sadi jechuudha. Maqaaleen kunneenis Abbaa, Ilma fi Hafuura Qulqulluu. Sadi kan jenne kanaaf Abbaa tokko, Ilma lama, sadi Hafuura Qulqulluu. Sadummaa addaa. Sadummaa maqaa kan jennu Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Sadummaan maqaa kun maqaalee sadan qaama sadaniif kenname. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu kan jennu kun jechuudha. Egaa asirratti akka nama hafuura tokkotti beekumsaanis ijaaramuu waan qabnuuf waa'ee sadummaa Waaqayyoo irratti sadummaa maqaa irratti kan kaasnu abbaan yeroo kamuu abbaadha. Ilmi yeroo kamuu ilma, Hafuurri Qulqulluu yeroo kamuu Hafuura Qulqulluu. Maqaan abbaa ilmaaf hin kennamu. Maqaan ilmaa abbaaf hin kennamu. Maqaan Hafuura Qulqulluu ilmaaf hin kennamu, abbaaf hin kennamu. Qaamni sadanuu maqaa mataa isaanii kana qabatu jechuudha. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu kan jennu sadummaa maqaa kan jennu kana jechuudha. Egaa maqaan kun arraba nama hafuuraa tokko irraan badan yeroo kamiyyuu maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuuraa kan jedhu kun gaachana nama hafuuraa tokkooti. Hafuurota hamoo kan ittiin argu, jabina kan ittiin argatu, hojii isaa kan ittiin eebbifatu, daandii isaa kan ittiin qajeelfatu maqaa kanaan Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Maqaa Waaqayyooti. Isa ulfaataadha. Kanaaf namni hafuuraa maqaa kana of harkaan dhabu jechuudha yeroo kamu. Afaan isaa keessaan dhabu namni hafuuraa jechuudha. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu kan jennu jechuudha. Maqaaleen kunneen egaa akkuma beektan mana kiristaanaa keessatti mallattoo fannootiin qaama keenya kan ittiin eebbisnudha maqaaleen kun. Maqaa eebbaati. Mallattoo fannootiin qaama keenya guutuu yeroo kadhannaa kan ittiin of mallatteessinu maqaalee kanneen. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Abbaa, Ilmi, Hafuurri Qulqulluun maqaaleen kunneen
jalqaba hojii hundaa nama afuura tokkooti. Jireenya afuura kana nan jiraadha jennee gaafa kaanu jalqabni hojii keenya kamiituu jalqabni sochii keenya kamiituu maqaa kana jechuudha. Abbaa ilma afuura qulqulluu kan jedhu kun maqaa sadan waaqayyoo nama afuuratiif yeroo hundumayyuu kan bira jiraatanii jechuudha. Sadummaa maqaa kana xumuruudhaaf maqaan abbaa akkuma duratti kaasee maqaan abbaa yeroo kamuu kan abbaati malee kan ilmaa fi kan afuura qulqulluu miti. Kana dogoggoruu hin qabnu. Maqaan ilmaa kan ilmaa malee kan abbaa fi kan afuura qulqulluu hin ta'u. Akkasuma maqaan afuura qulqulluu kan afuura qulqulluu malee kan abbaa fi kan ilmaa hin ta'u. Ganiinsiwwan garaagaraa gaafa ilaaltan fakkeenyaaf baroota kumootaan dura gaafa ilaaltanii manni kiristaanaa akkuma ijaaramteen booda akkuma turte namoonni tokko tokko maal jedhanii kaasu waaqayyo bara kakuu moofaa keessa abbaa ture maqaan isaa jedhu. Gaafa immoo dhalatee foon hin dhufu ilma ta'e. Afuurri qulqulluu erga dhufee booda immoo afuura qulqulluu ta'e jedhu. Kun ganiinsa sirrii miti jechuudha. Waan sobaati. Ortodoksii miti jechuudha. Amantaa sirrii miti. Garuu waaqayyo addunyaa duras addunyaa boodas yeroo kamiyyuu kan jiraatu akkamitti abbaan abbaa ilmi ilma afuurri qulqulluun afuura qulqulluu ta'eeti jechuudha. Maqaan isaanii kan tokko tokkotti hin darbu jechuudha. Kanaaf sadummaa maqaa akkaataa kanaan hubanna jechuudha. Inni itti aanu sadummaa qaamaati. Sadummaa qaamaa yeroo jennu abbaan ilmii fi afuurri qulqulluun qaama mataa isaanii qabu jechuu keenya. Kana gaafa dubbannu waa tokko hin sodaannu jechuudha. Inni akkanatti of mul'ise akkanatti hin jiraadha nuun jedhe waan ta'eef. Abbaan qaama mataasaa qaba. Ilmi qaama mataasaa qaba. Afuurri qulqulluun qaama mataasaa qaba. Kun sadummaa qaamaati jenna jechuudha. Qaama sadiitu jira jechuudha. Adda baafannee beekuu qabna. Afaan Ingiliffaatiin inumaa 3% jedhu miti. Nuyi jecha dhabnee qaama jenna malee. Kanaaf abbaan ilmi afuurri qulqulluun qaama mataa isaanii qabu jechuudha. Egaa akkuma duratti kaase qaama tokkichaa miti. Abbaa ilmi afuura qulqulluu jennee kan waamnu qaama tokkichaa miti. Afuurri qulqulluun qaama of danda'e, abbaan qaama of danda'e, ilmi qaama of danda'edha jechuudha. Sadummaa qaamaa gaafa jennu qaama sadiitu jira jechuu keenya jechuudha. Keessa beekumsaanii miti deemuu kan qabnu, kana sirriitti adda baafanneeti kan amanuu qabnu jechuudha waaqayyo. Keessattuu immoo jireenya afuurummaa jiraachuudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Waaqni nuti waaqessinu beekuun. Sadummaa keessatti abbaan ilma hin ta'u. Qaamni abbaa qaama ilmaa ta'u. Ilmis abbaan ta'u. Afuurri qulqulluun afuura qulqulluu malee abbaan ta'u ilma hin ta'u. Qaama mataa isaanii qabu jechuudha. Kan adda baafannee beekuu qabna. Qaama yemmuu jennu egaa asirratti ifa gochuun barbaachisaa ta'uu danda'a. Qaama yemmuu jennu qaamota nuti addunyaa irratti beeknu jiru miti qaamonni nuti addunyaa irratti beeknu jiru. Fakkeenyaaf namni qaama qabaa, qaama mul'atu qaba. Ijaan hin agartu, harkaan hin qabdu, hin mul'ata jechuudha. Qaama waaqayyoo qaama akkasii miti. Qaamni waaqayyoo akka qaama nuti beeknu ijaan kan mul'atu, kan qaqqabamu, kan daanga'u, bakka tokko yoo jiraate bakka biraatti kan dhabamu, kan du'u, jalqabaa fi dhuma kan qabu, bakkaa bakkatti socho'uun kan isa barbaachisu miti qaamni waaqayyoo. Kan adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Sammuu keenyan qaama gaafa jennu jechuma afaan keessatti fayyadamnu waan fayyadamneef qaama beeknuun wal fakkeessuu hin qabnu jechuudha. Kana hubachuun nu barbaachisa. Qaama sillaasee keessatti yookiin qaama sadummaa keessatti akka namootaa wal cinaa keenye wal duraa duuban tokko, lama, sadi jennee lakkoofne jechuudha. Of eeggachuu qabna. Wal cinaa keenye abbaan asiin gara cinaa, abbaan ilmi gara gidduu, afuurri qulqulluun gara akkas hin jennu jechuudha. Qaamni waaqayyo qaama akkasii miti. Akkas taanaan immoo tokko ta'uu hin danda'an, tokkummaan jalaa bada. Kanaafuu of eeggannoo gochuu qabna. Gara bitaatiin abbaa, gidduu keessa ilmi, gara mirgaa immoo afuura qulqulluu keenya sammuu keessatti yaaduu hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii qulqullaa'uun jiru miti fakkeenyaaf kan qulqulleettii sillaasee mana kiristaanaa keessatti kan agarru. Inni sun waaqayyo karaa san waan namatti of mul'isuufi. Keessattuu Abrahaam gaafa ilaaltan kitaaba seera uumamaa irratti Abrahaamiif akkamitti mul'ate? Jaarsolii sadii miti fakkeenya jaarsolii sadii mul'ate. Isa sana ibsuufi malee waaqayyo akkasitti wal cinaa kaa'amee abbaa ilma afuura qulqulluu jedhama jechuu miti jechuudha. Namni afuura kana sirriitti adda baafatee beekuu qaba. Maaliif fakkiin nuti waa'ee waaqayyoo sammuu keessatti yaadnu baay'ee murteessaadha waaqayyo fakkaachuudhaaf. Wal cinaa goonee kan yaadnu miti jechuudha. Waaqni nuti waaqessuun akkasi. Akkasuma immoo tokko gara olii, tokko gara gidduu, tokko immoo jala goonee kan yaadnu miti. Akkasii miti qaamni waaqayyoo. Walirra dararramee akkasitti inni tokko inni
walirratti dabalame tokko gara olii tokko gidduu tokko immoo jala kan ta'u miti qaamni waaqayyoo. Kan adda baasnee beekuu qabna. Inni bakka hundayyuu kan guutedha. Isa safaruu hin dandeenye. Ani amma meetiraan safaramuu hin danda'a dheerinni koo. Madaaliidhaan madaalamuu danda'a ulfaatinni koo. Kan waaqayyo garuu akkas hin jiru. Waaqayyo dheerinni isaa hangasii hangasitti kan jedhamee hin lakkaa'amu jechuudha. Isa lakkaa'u miti uumamni nuti inni uumeyyuu hunda isaa lakkoofnee bira hin geenye. Safarree bira hin geenye. Meetiraan ibsinii kiiloomeetiraan ibsinii bira hin geenye jechuudha. Waaqayyo akkaataa sanaan hin ibsan. Mee jecha mi'aawaa abbaa Hiriyaaqos tokko akaasnu Qiddaasee Maariyaam irra kan jiru jechuudha. Qiddaasee Maariyaam lakkoofsa 49-50 Waaqummaan jedhu. Waaqummaan dheerinaa fi hojjaa kan qabu miti. Bakka hunda kan guutame malee. Kan guutedha malee. Waaqummaan kan itti diriirfatuu fi kan itti kottoofatu kan qabu miti. Bittaan isaa hunda irratti malee. Biyya hunda irratti malee. Argitanii? Waaqayyo bakka akkasitti kan diriirfatu, bakka akkasitti kan kottoonfatu miti. Qaama akkasii miti waaqayyo kan qabu. Bittaan isaa addunyaa hunda irratti jechuudha. Addunyaa hunda irratti bittaan isaa. Akkasumas oleensaa hangasi, dagaleensaa hangasi jedhamee hin dubbatamuufi jechuudha waaqayyo. Qaamni waaqayyo dhokataa fi uumama kamiiniyyuu beekamuu kan hin dandeenyedha. Kan beeku hin jiru waaqayyo. Qaama isaa. Qaama waaqayyo arge jedhee dubbachuu kan danda'u hin jiru. Argamuus hin danda'amu. Museen isa miti ifa isaayyuu argeeti miti kan dadhabe. Lakki eenyummaa kee natti argisiisi jedhee kadhachaa ture miti. Waaqayyo maal jedhee deebisee firee Museedhaaf? Ana argee namni jiraachuu hin danda'u jedhe. Ana argee namni jiraachuu hin danda'u jedhee kaaseef jechuudha. Waaqayyoon qaama isaa kan arge hin jiru. Qulqulluun Daawit akkana nuun jedha. Dhokannaa isaa dukkana keessa taasifatee. Dhokannaa isaa dukkana taasifatee. Waaqayyo hin beekamu jechuudha gara biraatiin kun. Dukkana taasifatee. Namni isa bira gahu hin jiru jechuudha. Faarsaa 18:11. Qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaa immoo maal jedha waa'ee beekamuu dadhabuu waaqayyo kan bobaa abbaa isaa kan jiru ilmi isaa tokkichi nuuf ibse malee waaqayyoon kan arge takkaa hin jiru. Argitanii? Bobaa isaa keessa kan jiru isa wajjin kan jiraatu ilmi isaa tokkichi waa'ee waaqayyo nutti hime malee waaqayyo kan arge hin jiru nuun jedha. Wangeela Yohaannis 1:18 irraa gaafa dubbiste. Argitanii qaamni waaqayyo waaquma santu beeka malee namni beeku hin jiru. Qaama nuti beeknu miti jechuudha. Of eeggannoo gochuu qaba kana namni afuurawaa tokko. Eenyummaa waaqayyo kan irratti of eeggannoo gochuu qaba. Waaqayyoon kan beeku waaqayyo mataa isaati. Sillaasee kan beeku sillaasee mataa isaati. Malee kan biraan jiru. Akka eenyummaa isaatti guutummaa isaatti waaqayyoon beekuu kan danda'u qaama isaa beekuu kan danda'u hin jiru. Hin beekamu qaamni isaa jechuudha qaamni waaqayyo. Kana beekuun egaa nama afuurummaa qabaachuuf fedhu tokkoof ulaagaadha jechuudha. Waaqayyo qaaman sadii gaafa jennu qaama addunyaa irratti ilaaluun murteessuu hin qabu jechuudha. Maaliif yoo jenne kan adda baafatee yoo beekuu baate sammuu isaa keessatti boca waaqayyoo fi malle bocata jechuudha. Waaqayyo jedhee gaafa yaadu boca ta'etu sammuu isaa keessatti dhufa jechuudha. Inni immoo sirrii miti. Waaqayyo hin bocamu. Kanaaf sadummaa qaamaa jennee akka kaasne sanatti qaamni waaqayyo garuu akkami gaafa jennu ilaalchota keenya akkaataa kanaan sirreeffachuun nu barbaachisa jechuudha. Egaa maqaadhaan sadi ta'uusaa qaaman immoo sadi ta'uusaa ilaalleerra waaqayyo. Amma immoo sadummaa hojii ilaalla. Hojiin abbaa ilma dhalchuu. Hafuura qulqulluu immoo baasuudha. Hojiin ilmaa immoo abbaarraa dhalachuudha. Hojiin hafuura qulqulluu immoo abbaarraa bahuudha. Kana barumsa mana kiristaanaa. Hojiin abbaa ilma dhalchuu. Hafuura qulqulluu immoo baasuu. Hojiin ilmaa, hojiin waaqa ilmaa jechuun abbaarraa dhalachuu. Hojiin hafuura qulqulluu immoo abbaarraa bahuudha. Egaa ammas hojii gaafa jennu afaan keenyan ibsuu dadhabneeti. Ibsuu dadhabneeti. Hojii gaafa jennu hojii yookiin gocha uumuu, gocha murteessuu, addunyaa dabarsuu, addunyaa bulchuu fi kan kana fakkaatan jechuu keenya miti. Isaan immoo tokkodha. Hojii gaafa jennu abbaan ilma argamsiisuusaa, hafuura qulqulluus argamsiisuusaa ibsuuf isa hojii jennee waamna jechuudha akka mana kiristaanaatti. Abbaarraa ilmii fi hafuurri qulqulluun argamuu isaanii ibsuudhaaf
hojii jenna. Hojii jechuun isadha malee isa uumuu, tolchuu, addunyaa dabarsuu, addunyaa gaggeessuu jennu sanaa miti jechuudha hojii gaafa jennu. Kan adda baafannee beekuun nu barbaachisa. Egaa ilmi dhalachuudhaan abbaa isaarraa argama. Hafuurri qulqulluun immoo bahuudhaan abbaa irraa argama. Kana kan nutti Waaqayyo uumaa matuma isaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuurri qulqulluun duuka bu'ootaaf akka ergamu, waa'ee isaa akka itti himu, wangeela akka isaaniif ibsu gaafa dubbatu innis abbaa irraa kan bahu jedheeti kan ibse. Abbaa irraa kan bahu jedheeti ibse. Kanaafuu hojiin baasuu, hojiin bahuu, hojiin dhalchuu, hojiin dhalachuu kuni hojii jedhamee waamamu jechuudha malee hojii uumuu jechuu miti. Sadummaa keessatti immoo asirraa wanti hubachuu qabnu sadummaa hojii keessatti ilmi abbaa irraa malee hafuura qulqulluurraan dhalatu. Ilmi abbaa irraa malee hafuura qulqulluurraan dhalatu. Namni hafuuraan kan adda baafatee beekuu qaba. Akkasuma ittiin socho'uu qabu jechuudha. Adda baafatee beekuu qaba. Hafuurri qulqulluun abbaa irraa malee ilma irraa hin bahu. Abbaa irraa bahee jenna malee ilma irraa bahan jennu. Kan adda baafatee beekuu qaba jechuudha namni sun. Kana jechuun garuu ilmi abbaa irraa waan dhalateef, hafuurri qulqulluun abbaa irraa waan baheef yookiin abbaa fi ilma hafuura qulqulluu irraa waan argamaniif abbaan isaan dursa isaan immoo booda dhufu jechuu keenya miti. Abbaa, ilmaa fi hafuura qulqulluu gidduu garaagarummaa yeroo tasumayyuu hin jiru. Tasumayyuu garaagarummaa yeroo hin dubbatamu jechuudha isaaniif. Abbaaf, ilmaaf, hafuura qulqulluudhaaf, waaqayyoodhaaf yeroon hin dubbatamu jechuudha. Yeroon hin dubbatamu jechuudha. Asirratti egaa wanti immoo adda baafannee deemuu qabnu ilmi namaa yeroo baay'ee kan rakkatu ilaalcha dura qabate irraa gargar bahuun ni rakkata. Amma dhalchuu gaafa jennu sammuun namaa fiigeetu abbaa fi haadha gidduutti kan raawwatamu, abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti kan raawwatamu, daa'imni kan irraa dhalattu isa san yaada jechuudha fiigee. Akkas jechuu keenya miti. Jecha dhabneeti jechuudha. Amma jecha ittiin ibsinu nuuf akka nu galutti kan ittiin ibsuu dandeenyu jecha kanadha. Abboonni keenya kan ittiin ibsan. Abbaan ilma argamsiisaa dhalchuu, hafuura qulqulluu argamsiisaa immoo bahuu jedhanii nu ibsan abboonni. Fiigneetuma akkaataa nuti addunyaa kanarratti beeknu dhalchuu, bahuu akkaataa sanaan yaaduu hin qabnu jechuudha. Keessattuu namoonni amantaa tokko tokko dhalchuu kan jedhu kana waaqni hin dhalchuu hin dhalatu jedhanii yaadu. Kun maalirraa madde? Waanuma beekan saniin madaalu jechuudha waa'ee Waaqayyo. Waan baratan saniin, waan naannoo isaaniitti arganiin, waan mana barumsaatti beekaniin madaalu jechuudha. Waan yaaduu danda'aniin madaalu. Waa'ee Waaqayyo yaada namaatii oledha. Yaada namaatii oledha. Isaan madaaluu hin qabnu jechuudha. Egaa barumsota kanneen bal'inaan kitaabolee irras jiru. Barumsonni garaagaraas ni kennamu. Nuti kana kan fudhannu maaliif bu'uura waan ta'eef, jireenya afurummaatiif bu'uura waan ta'eef kaasuun nu barbaachise bal'inaan bakka biraatti barachuun ni danda'ama jechuudha. Sadummaa inni afuraffaan inni dhumaa sadummaa ta'umsaa kan jedhamu. Ta'umsa kan jennu jechuudha. Kunat kan jennu sana afaan Ingiliziitiin jechuudha. Egaa ta'umsa jechuun kuni hiikni isaa nama rakkisus gahee fudhachuu, waa tokko ta'uu kan agarsiisu jechuudha. Gahee wayii fudhachuu, waan tokko ta'uu kan agarsiisu jechuudha. Ta'umsi sadummaa keessa jiru maali? Amma maqaa sadummaa keessa jiru abbaa, ilma, hafuura qulqulluu jenneerra. Qaamni sadummaa keessa jiru immoo qaama abbaa, qaama ilmaa, qaama hafuura qulqulluu jenneerra. Akkasumas hojiin sadummaa keessa jiru dhalchuu, dhalachuu fi bahuu fi baasuu jenneerra. Sadummaan ta'umsaa immoo maali gaafa jennu? Sadummaan ta'umsaa yookiin ta'umsi sadummaa keessa jiru laphee ta'uu, jecha ta'uu fi hafuura ta'uudha. Baay'ee nama dinqa haalli jireenya Waaqayyoo jechuudha. Laphummaa, jechummaa yookiin jecha ta'uu, hafuurummaa kan jennu kun sadummaa ta'umsaa jedhamee waamama jechuudha. Maaliif abbaan ta'umsisaa laphummaa yookiin laphee ta'uudha. Ilmi jecha ta'uudha kan ittiin dubbatamu. Hafuurri qulqulluun immoo hafuura yookiin jireenya ta'uudha. Kun ta'umsa jedhamee waamama jechuudha. Kana jechuun laphee ta'uu, jecha ta'uu, hafuura ta'uu kan jenne san jechuudha. Abbaan laphee Sillaaseeti. Ilmi jecha Sillaaseeti. Hafuurri qulqulluun jireenya yookiin hafuura Sillaaseeti. Kuni kunat kan jennu san yookiin sadummaa ta'umsaa kan jennu san bakka bu'aa jechuudha.
Kanaaf waaqummaa keessa laphee tokkotu jira jechuudha. Jecha tokkotu jira, hafuura tokkotu jira jechuudha. Inni lapheen eenyudha? Abbaa. Jechi eenyudha? Ilma. Jireenya yookiin hafuurri immoo hafuura qulqulluudha jechuudha. Kuni ta'umsa jedhamee waamama. Waaqayyo ta'umsa sadii qaba jechuudha. Kanaaf Sillaaseen yookiin sadummaan Waaqayyo laphummaa abbaatiin ni yaadu, jechummaa ilmaatiin ni dubbatu, hafuurummaa hafuura qulqulluutiin immoo ni jiraatu jechuudha. Kuni ta'umsa jedhamee waamama jechuudha. Sadummaa ta'umsaa jedhamee waamama jechuudha. Akkanatti egaa tokkummaa isaanii ta'umsa kana keessa tokkummaan ni jira. Sadummaa kana keessa tokkummaan ni jira jechuudha. Tokko tokko keessa kan ittiin jiraatan ta'umsa kanaanii jechuudha. Egaa sadummaa Waaqayyo akkaataa kanaan erga ilaallee Waaqayyo immoo maaliin tokko ta'a kan jennu lakkoofnee hin fedhu immoo isa. Lakkoofnee waan fedhu miti garuu waan muraasa haa kaasnu. Sadummaa fi tokkummaa jenneerra miti Waaqni nuti fakkaachuuf deemnu kun tokkummaa fi sadummaa qaba jenneerra. Otoo sadi ta'uu garuu tokko. Otoo tokko ta'uu garuu sadummaa qaba. Kuni jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti bakka hojii keenyatti namootaan tokko ta'uudha. Wanti tokko nu taasisu barbaannee ittiin jiraachuudhaaf fakkeenya nu ta'a. Namni hafuura waan tokko kana gaafa hubatu akkamitti nama wajjin akka jiraatu rakkatu jechuudha gara biraatiin. Maaliif? Waaqa isaarraa barata ka'a. Otoo sadi ta'uu tokkummaa akkamitti qabaate? Otoo tokko ta'uu akkamitti sadummaa qabaate? Kan jedhu kan irraa barata waan ta'eef. Tokkummaa Waaqayyoo gaafa ilaallu immoo Waaqayyo wantoota hedduudhaan tokko, inni tokkoffaa waaqummaadhaan tokko. Waaqummaadhaan tokko. Waaqa ta'uudhaan tokko jechuudha. Abbaan, ilmi, hafuurri qulqulluun waaqummaadhaan tokko. Waaqa ta'uudhaan. Kana jechuun waaqa sadi miti garuu waaqummaa tokkotu jira. Waaqummaa tokkoon kanaan abbaan, ilmi, hafuurri qulqulluun waaqa jedhamu waamamu jechuudha. Qaamni sadanuu waaqummaa tokko qabu jechuudha. Kanaafuu abbaan qofaasaatti waaqummaa hin qabu, ilmi qofaasaatti waaqummaa hin qabu, hafuurri qulqulluun qofaasaatti waaqummaa hin qabu. Waaqummaa tokkotu jira jechuudha. Kuni tokkummaa waaqummaa jedhama jechuudha. Kanatti dabalatee jiraachuudhaan tokko Waaqayyo. Abbaadhaaf yeroon hin daanga'u, ilmaaf yeroon hin daanga'u, hafuura qulqulluuf yeroon hin daanga'u tokko jechuudha. Abbaan jira, ilmi jira, hafuurri qulqulluun jira. Jiraachuudhaan tokko jechuudha. Uumuudhaan tokko. Uumuudhaan wantoota jiran, wantoota hin jirre gara jireenyaatti fiduudhaan tokko jechuudha. Eeyyamaan tokko. Eeyyamaan tokko. Qulqulluun Efreem waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa kaasu galata durbee Maariyaam isa guyyaa lammaffaa irratti maal jedhee kaase? Eeyyama isaatiin, eeyyama abbaatiin, eeyyama hafuura qulqulluutiin bu'ee nu fayyisa jedhame ture. Eeyyamaan tokko jechuudha. Fayyinni keenyallee, fayyinni dhala namaarree kan raawwatame eeyyama tokko ta'e kanaan jechuudha. Akkasumas addunyaa uumuu fi dabarsuudhaan, beekumsaan, dandeettiidhaan, murteessuudhaan, mootummaadhaan, amalaa fi kanneen kana fakkaataniin Waaqayyo tokko jechuudha. Kanarraa kan ka'e waaqa sadiin jedhamu jechuudha. Maaliif waaqummaa tokkotu jira? Waaqa sadiin jedhamu maaliif dandeettii tokkotu jira? Waaqa sadiin jedhamu maaliif jiraachuu tokkotu jira waan ta'eef? Waaqa kan jechisus waaqummaa bittaadha. Inni sun malakoota kan jennu sun jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo kanneeniin tokko ta'a jechuudha. Kanaaf namni hafuurawaa tokko gaa waaqa isaa akkaataa kanaan beekuu qaba jechuudha. Amma waan muraasa erga ilaalle deemnee dubbisuudhaaf rakkachuu dhiisuu dandeenya. Manni barumsaa dilbataa jira naannoo keenya. Waldaaleen jiru naannoo keenya. Kana bal'isnee gaafa barannu immoo sirriitti bal'ifachaa deemna jechuudha. Kanaaf iccitii sadummaa asirratti nu ga'uuti. Iccitii itti aanutti immoo iccitii foonummaatti dabarree ilaalla jechuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kutaa har'aa keenya keessatti immoo namni hafuurawaan tokko akka bu'uuraatti maal beekuu qabaa kan jedhu keessa waa'ee iccitii utubaa amantaa shanan keessaa tokko kan ta'e iccitii sadummaa ilaalleerra. Isa kana itti yaadaa irratti dubbisaa turaati. Yeroo itti aanutti immoo Waaqayyo yoo nageenyaan nu ga'e immoo kan ilaallu waa'ee iccitii foonummaa ilaalla. Har'aaf garuu asuma irratti nu haa ga'u. Waaqayyo nama yeroo itti aanu nu haa taasisu bakka jirtanitti nageenyiif jaalalli Waaqayyo ammas isiniif haa baay'atu nagaan tura.